الله وبركاته. An haadha Fuseenaa yaa keessummoota ustaazota keenyaa fi hundi amiirota obbolaatiin sumeeyyotaa fi warri bilaalotaa baganuu dhuftanii hundi markazoota ashaabul yamiin jirtanii hangafa markazoota ashaabul yamiin jirtanii hangafa markazoota waan feetan ajajedhaa manni mana keessanii nyaataa fi dhugaatii maal feeti qalbiin teessanii hundinuu bashbashi kunoo asiiraa fi bishaanii yoo feetanis itittuu waan akka timmaa fi aannanii ganti ganda qofaa markaza saabul yamiini ofitti callistee narraa hin agabiini nyaaraan na takkasi sibiraan jira'anii nyaaraan na takkasi sibiraan jira'anii nagayaan ooltanii baga sa'aa kana geessanii geggeessaa obboleettii teenyaaf warri as jirtanii galataatu isinii keessanii galataatu isiniin mala galatoomaa hundi keessanii dhaamsaa fi du'aa'ii itti roobsitan waltaraa isinirraa haa jaalatu mootichi arshiirraa nagayaan nu gali zamzamii teenya abshiraa dhaamsaa harkatte ustaazotaa fi obbolaa keetirraa guduunfadhuu naaf gali hingatin offiraa guduunfadhuu naaf gali hingatin offiraa nagayaan naaf gali hamtuun sin harkinii jannataa sin baafne qalbiin sin cabinii hojii rabbii khayrii ta'uu hin dagatinii hojiitti gamnaanii wa'tasimuu jechuun hiika argannaanii akkatti bareenne mi'atummaan laali jaalalli waliif qabnus nutti daballaanii xiqqaaf guddaan jenne hunduma kennaanii walaa tafarraquu jedhee irraa nu dhokkinaanii tokkummaa qabanne hunduma keenyaan ustaadaaf barataanii warri tokkummaa keenyaaf bu'uura taatanii galatoomaa jedha wallahi dhugaanii galatoomaan jedha wallahi dhugaanii hedduunuuf galatoomaa ustaadota keenya kan nuuf barsiisaa jirtan barattoota keenya isiniin nuuf qaramte barsamuun tanteenya kan silaanu nyaatu dukkanni hammeenya sababaa keessaniin har'a diin barannee akkatti bareenna kana nu barsiiftan haqa rabbii keenyaaf haqa jiruuf jireenya haqa wallaas tahee isa dhuunfaa keenya haqa wallaas tahee isa dhuunfaa keenya ammas akkatti geggeeffannu janaa'iza keenya sana qofaa miti gammachuu jireenya kinoo akkatti dabarfannu guyyaa aruuza keenya baga nu barsiiftan ustaadota keenya waan isin barsiiftantu gatiinsaa jabeenya oduu tokko tokkoof gurra ilaaltanii oduu tokko tokkoof gurra kennitanii akka if duuban laalle kuni dhaamsa keenya galmaan gahuu qabdan diinaa nabii keenya galmaan gahuu qabdan diinaa nabii keenya hamtuun takka isin hin argin lafaaf hamtuun takka isin hin argin ifaatii mul'adha bakka yaadan gahaa lafaaf onlaayinattis inuma milkaaha amma kumaan jirtan dachaa godhee amma kuma dhibbaa isin haa dagaagsu yaa gaachana kiyyaa isin haa dagaagsu yaa gaachana kiyyaa kana asumatti naaba gama yaada kootii achi tarkaanfadha kana asumatti naabeen gama yaada kootii achi tarkaanfadha waa'ee misirrootaan waa xiqqoo dubbadha qaamaa fi qalbiidhaan narraa dhaggeeffadha مبروك ألف مبروك بقى جمدني إبراهيم في مريم بقى تجيسني مامي في أسمانيس هوي برديرا حرم الكفتني يا جر مشرا حر والفوتني دم ميكا كينو ميرا كنتني لا يا للزاجرين دم في آنني نسبي إيماناتيس حرقو تتني بكلتو هبابو كنو فكاتني قتل بريدو تينين قدتني يا ما شاء الله جني فقم الكفتني يا ما شاء الله جني فقو الفوتني بقيت تجيسني محمدي فاطمان قمتشو تيسني إسنيف قمدوف إسنيف قمدوف هندما كينياني تجانيف زبيبانيس بقى جارمتني ورا سنجلوتا نقت دامتني كونكولاتا لفتي بقى يابتني كما ورا دبليتي نقحان لفتني كونكولاتا لفتي بقى يابتني كما ورا دبليتي نقحان لفتني أما سندقني طيبة في رحمة بقى أما سندقني طيبي في رحمن بقى جمدني جرينا كوبما كيسا بقتني خرا حلاليتين ولتلفتني سنة إرقما ربيس وجيم الإفتني خراتي نفلا بقى ملكوفتني خراتي نفلا بقى ملكوفتني إسنيف هاتاتو هندما كيسانو قائلة قمتشو أعلنوا النكاح دبرتون نلجون خانس حركة هي كانس وارو كجون زينوا بالسفاف البس بريفتشون
isin amaanaa waliitii yoo badiin jiraates suuta wal gorfachuu waa hunduma caalaa isin wal jaallachuu oduu namaatirraayis gurra keessan cufachuu jaalalaaf kabajaan bultanii wal bulfachuu jaalalaaf kabajaan bultanii wal bulfachuu. Yaa ijoollee aroostota hundummaan keessanuu guyyaa dhaloota lammaffaa bagatti geessanii guyyaan har'aa kunii gammachuu keessanii. Dhugahanii kaffalanii aarsaa ustaazota keenya baabaa lammata jazaan kan keessan haa ta'u jannata jazaan kan keessan haa ta'u jannata. Allahu akbar Allahu akbar ya masha Allah. Nu dura buutanii nuuf taatan agartuu dhugaa isiniif jecha lubbuun nu marartu dhugaa warra nu bareechuu gaafa gammachuu keenya bakka nuuf bu'e haadhaaf abbaa keenya dhugaa yoo dubbanne ustaazota keenya irra deddeebi'ee hedduu galatoomaa irra deddeebi'ee hedduu galatoomaa. Diiniif duniyaadhaan beekamaa duroomaa isin haa milkeessu duniyaaf aakiraa isin eebbisuufis nan dhabee waan biraa isin eebbisuufis nan dhabee waan biraa. Isintu nu qoroomsee mirga keenya falmee aakiraa argadha kan jannataa galmee aakiraa argadha kan jannataa galmee. Galatoomi ustaaz Taajir Ahmadi hamtuun sin argini galata kan kee himee hin fixu danda'ee osoo danda'amee jannata isin keenye. Diiniif duniyaadhaan rabbiin ol sinaa haa kaasu haadha manaa bareedduu rabbiin isin haa badhaasu hunduma ustaazotaatu. Ishee tapha beektu bareechituu jiru rabbiin kan Allahu akbar. Ishee tapha beektu bareechituu jiru rabbiin kan koo guddaan isiniif haa hiru ishee diinii qabdu qaxalee dubartii isheen akkanaa kun ustaazotuma keenyaaf maltii isheen akkanaa kun ustaazotuma keenyaaf maltii. Kan ishee jaallattan isheen isin jaallattu haadha manaa gaarii ishee isin filattu. Yoo mana ol seentan isinitti maramtu rabbiin isin haa badhaasu aamiin jedhaa hundumti keessanuu aamiin jedhaa keessanuu. Kan walii qabamneef gaggeessaa buleettii keenya nagayaan naaf galii uftii tiyya qaalii. Nagayaan naaf galii uftii tiyya qaalii jettee deemteeree nagaatti biyya ormaa akkas jettee gaa nagaatti obbolaa koo obboleeyyan kiyyaa baay'ee sin jaalladha. Obboleeyyan kiyyaa baay'ee sin jaalladha hanga wal agarruutti nagaan naaf jiraadha. Yoo wal arguu baannes du'aayi keessaniin na bira dhaabadha anis du'aayi kiyyaan sin bira dhaabadha. Egaa wal arginee turree yeroo dheeraa qilleensarraa wal barree kunoo adda baanee kan hin mufachiisee dhiifama naaf godhaa kan na mufachiiftanis dhiifama sinii godheera. Laa ilaaha illallah walitti nu hidhee adda deemuun geenyaan garaan obsa didee ayyaa garaa koo obsuma siif wayyaa nagayaan naaf jiraadha obboleeyyan kiyyaa. Akkasiniin jettee sinitti dhaammattee ikimaa dhaamadii akkasiniin jettee sinitti dhaammattee ikimaa dhaamadii. Okee nagayaan galii yaa obboleettii keenya afumaan siin jenne wanta hundumaayi nagaan nuuf galii karaa nagayaa xiyyaara gaarii si haa qorachiisu shufeerrillee shufeera bareedaa booleenillee boolee milkaayaa namni simatu nama gammachuu si haa taasisu rabbiin aalamaa. Homaa hin yaadinii uftii keenya qaalii nagaan si haa galchuu biyya abbaa keetti har'a gammachuu dhabdus boru ni gammadda jiruu biyya ormaa hundumatu yaaddaa jira. Abshir fasbirii koo fasbiran jamiilaa si haa godhu rabbiin kaleessa haadha kee taatee si ergataa turte kaleessa haadha kee taatee si ergataa turte.
kaleet haadha kee taatee si ergataa turte kijiba jaraatiin ati ilmoo kooti akka ilmoo kiyyaa si ilaala'anii jedhanii si sobuu jarri arabaati sitti dhugaa fokkaatee yeroo akkas jedhanii silaa madaamiin koo akkana naan jettee damoosa baatii kanaa ummatii yaa ergee damoosa baatii kanaa ummatii yaa ergee kan baatii dhufuumoo abbaa kiyyaa ergaa gaafan achii ka'ee obboleessa kiyyaafan wanta tokko godha jettee osuma yaaddu har'a kunoo akka tasaa ta'ee waanuma tokkoo fi tikkeetti nuuf muru. Egaa maal goonaree harka keenya duwwaa deebinee galuudha biyya ormaarraa gara biyya keenya alhamdulillahi jenna waa hundaafu ani kanin jedhu obboleettii tiyyaa dhaamsa siif qaba narraa qeebalii Itoophiyaa gali jettee nu hin dagatinii kottuu nu ilaalii yoo rabbiin siif haa laaffisu jiruu biyyaati nuti hin dagatinii nuti sin dagannu yaa ikimaa keenya nagaan siyaasimattu oromiyaan biyyi magariitu gaafa boolee geesse nagaa koo itti naaf himi. Gamaa gamana laalii gara harka mirgaatti garagalii ummaatii yayaami nagaa koo itti naaf himi ani nagaa kooti ati hoo akkamii yaabaa biyyaa ummaa nagayaanaaf qabdanii jedhii itti naaf himi akkasiin jettee mucaan kan keessanii jedhii dhaamsa kiyyaa biraan naaf gahi nagayaan naaf galii ukti tiyya qaalii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. شكرا.